Me eenyu isin keessaa kan ajajamu jiru? Himaa haa isiniin baanaa bar. Maal jette yoo? Ani wanni guddaan garaa na nyaatu taala miidhu jiru tun haadhatee nyaami. Wanni injoo jiru kun siif hin galle. Wanti jiru kana yoo dhiisne maal rakkoo qaba? Rakkoon qabu qoy. Tokko keessanitti yoo ina jennaan jettan inni fakkeenya isiniif haa ta'u. Deemaa isin hundinuu hara dalagaa keessanii dalagaa keessan bifa sirriitiin raawwadhaa. Me eenyu isin keessaa kan ajajamu jiru? Ararittis takkaa namni nu daffare hin jiru. Bar dubbii waa akkasii miti. Isa bichaa silaa taate.
Nangarsiisni deemee fayyaade. Harree ilmaan harree. Harree yoo na xabbasuu barbaadde isa filmi kun. Wayyaa isin deemaa dhabdoo. Obboleettii waasi gaafadhu maal qaba waan biraan jenne waasi gaafadhu injimaa yoo naati bisteemaan rakkoo qaba. Anta akka namni akkana bal'aan na lakkafeen bilu. Ballummaa fi waasi gaafachuu maaltu waliif fide obboleettii akkanumatti caljattee nama arrabsita. Siifi meebar harree yoo na xabbasuu barbaadde isa filmi kun. Maali dhiiroo namni ganda kanaa hundi fayyaan qabu isa? Boo'eenyu fayyaan qabu. Hojjaa hin jenne akka kaanitu jiruun koodii nu gaafatte si miti obboleettii jabaa si haa baasu lakki naa miti. Mana jalan deebi. Waan biraati miti dhiifamaas gaafachuu deema dhiifama. Ayyoo maa rakkoon qabu dhiifama bakka jalan deebiin gaare. Dhiifama yoo naa goote ayyoo hundumarraa dhiifama naa godhe. Ayyoo maa rakkoon qabu. Yereefu maal na gaafachuu kaatu. Ganda kana jechuun ganda kana xiqqishoo bakkaan jirurraa obboleettii xiyyeeta kanarraa akka malee godhaniitiin ganda kana jirtii jaanii gaggaafachaa dhufe yoo beeytee footoo si garsiisee sin gaafadha jeesin. Singapore dajee dhufee an garuu deebisaan ta'e naaf hin taane. Maa rakkoon qabu gandi kun ganda kiyya waan ta'eef jecha takkatti waan hundas garsiisa.
Maali yaadaan kuttee bar maal taate? Ay umala kiti kisho dubumata na yaachise. Abshirni tolti rakkataniituma wallobbaani. Mayin irraa isi maalittiin beeka tiyyatuun rakkoon bakka rakkumaan rakkoo keessaan rakkoon abbaan saawani takkarra lamarra sadi naddeebite bakkaan amma faayif gollaalee jaafi sagalu addaan wallaalee akka bakkaan jiru an tiyya waan rakkoo keessaa buunatti hin fakkaatu dhiisi ana rabbiin anu bichaa uume anu bichaa kana qoraa rabbiin. Lakki akkanallee je'ini abshir keessumaa baataa jiru addunyaatu bar qormaata. Hayyee numa jennaga numa jenna teenyatuun ayyaa abshir. Mee seenaa teetirraa waan takka naa odeessime. Seenaa jettee seenaa tiyya seenaan hin dhumtu haasawamtee hin dhumtu seenaa tiyya rakkoorraa feetamu balloon hin qabu rakkoorraa yoo feete rakkoo akkanatti nagaafadhu si wataan bakkumaan diimtuma gurraatti tarumaan seenuma tiyya tarumaan irraa si bichaa nagaafadhu. Walumaa galattu haala jiruu fi jireenya keetirraa waan takka. Maal seeta rakkoon tun narra wal keesseetiin obboleeyyan lamaan qabaa tokko dhiira takka dhalaa. Ini jira sultan wala. Ijoolleen hundi seentee baate duuboonni jiru barsiisaa qofaa jiru.
Abo maal godhu jirta? Ma waata kolli waata koggolutti hin jiru waata. Osman seerkun osoo barbaada. Maal waan dilli afaan qabdu kun? Ma daabboota kan barbeelee afaan kutachu jira sana. Uska jimaa qamoo jirta. Allahu billahi daabboo nyaachu jira jimaa afaan qabu. Amma siin waan taaksii qarshii kudhan afaan. Ayyee nan himtu gaa. Abo? Maal godhu jirta? Waata kallee godhutti hin jiru. Waaniin alatti eeguurarra mana naa galte kottu anuma jala ol seenu kottu. Seenu kottu. Dhaabbatu. Dhaabbatu gamaan. Nalaali malji. Hojii nalaali meeqo? Tufi waan afaan qabdu tufi. Garbi moo harkaa qabdus? Facaasi. Abo? Waan inni alatti eeguun mana keessaan naa baate. Maal boqo? Maaliin jee kun maali? Qoftas ma dhaabbatu. Kai jilbi ba. Kai. Abo jette kana galte. Wallahi waata kan godhe beeleetu man daabboota qafaanii kutadhe malee waata kan godhe. Ajaa'iba. Jette deebite abo sirraan iyyaa laaban min dulloome na seetiyan. Si guddisnaan boomeen alaa dhalchi. Wallahi akkasii miti bakka arrabuu din qabu bakka na duraa taate jummoo bichaan qabee yoo waa sentin xuyne bar. Si duraa taate? Jette san waan biraatiin sirriitti. Arrabuu arruma farnaa kuti bakka arrabuu. Lammaffaa waan akkanaa godhuu mitiiti. Nama waan akkanaa godhu ijoollee deemtee sin ajjeesa si galee. Kai deem amma kai deem. Obboli. Abooti asaas taalallee biyaa baha. Hai, sama jarjartanii fi foo karaa kan ol deemti bara. Obboleessa keenya dabarsa. Abuu maal si dabarsinaa miti calqii dhaabbatu qabalaan fuula kana si diimessa. Ati maal irraa barbaadda amma? Waan sirraa barbaadu sin agarsiisa. Waan sirraa barbaadu hin beektuumi. Biyya keessatti namni nuti dubbisnu yoo laa usuu dhiisiti osoo nuti dubbisnee dhufanii nuuf goroora buusa namni. Ay maal taate saatan andutti. Homa wanta kallee. Latti maqaa maali fuula raasii mul'ataa mi? Ijoollee takkaatu karaa kana gubbaa jira. Karaa na dabarsuu jiranii nadhaan. Qaamee kanummaa nu tuffatee sadee kun. Sibiila kanaan mataa isaanii bakka lama isaan godhamee seera. Bakka an jirutti nam takka illee sodaatin. Nam takka illee osoo an jiru takka illee si daffaruu hin danda'u. Qonna agarsiisa. Meeqami meessi bila kanaan mataa isaa dabala. Meeqami qonnaa agarsiisa. Meeqana kadhaabbatu kanneen dhaabu kana. Maaloo guddaa rabbiitiin ilmi namaatiin hin. Aboo arra guyyaa keetti geensa. Atuu akkam ta'u dhufte? Aboo deem karaa wal garsiisi.
Ayya as deema gaadhiira taanaan as deema. Achi dhaabbadhu. Kottaa as deema natti. Ayya as deema. Betul luka kan hati kana disi, zarin te dhurufte, no jifal mundan disu. لا الجزء قلت انتوا انت كنتوا باتين Ni maaf malee akkamittiin اي مال سمو سياد وجولين بردلقا قبضوا araan dhagoon akkanna tumanii moo ni malumaani mamma ursiin anumaani malee. سنة لقي خاكو جولين داتني ذاتنا عن قدافة ولا نينو Awani ni maaf. دابلو خات maaliif maa waccan? Ijoolleen takka وانت كلي وما انت awo maal dhadhooyistaa miti ni maafiti. Aboon babbaaraginaati himaa maal taatan? Tasii biraatti dhiisi ijoollee sadeen takkaatu karaa kanarra nu tume rakkoo karaa warra Samiiree san biratti tokko inuu shamisa gurraacha qaba tokko ammoo adii qaba burraa burree tokkos. Baga isin tuman sanu ijoolleen nu tuma jettanii deemaa kottaa bada jechii dura. Ayyaa Badi deemi. Maal yoo qiyaamaa dhaabbateen ol laata si babbareenne. Abu malu barbaaddeeti. Namni ammaan tanaa bar qoofee jira. Maal yoo duboo yoo qoofe qabbana buusinaafi. Bofni gizee qufee kararra baati, kay qabbana buusiif. Hundi keessanuu takka takkaan na dhageeffadhaa. Nuti warra gosa guddaa Direedawaa tanattis, Haramaattis, Hararittis takkaa namni nu daffare hin jiru. Inumaa nama takka dhiisite hawaasni guutuu yoo waliin baanu nu daffaran. Bar dubbii waa akkasii miti. Nama tokko bichaadhaa walleenuu namaa wajjinutu jira. Awoo sodaataan sanyii teenyarraa miti. Amma isin na dhageeffadhaa gabaabdumatti deemtanii qabdanii naa fiddan moo naan fiddan. Dubbiin akkasii miti bar isa bichaa silaa taate qabnee fiduun nutti hin ulfaatu. Maal jechuudha boo? Isaan nama sadii kami kabiraan namni sadii. Tokko xiqqaa tokko jira kan inni jala caca'u. Nan beeku inni dhiigaan isaa xura isaa. Amma karaa kamiin isa qabnee fiduu dandeenya? Karaan itti qabnee isa fiduu dandeenyu yoo jiraate ilmoo xiqqaa san finnee asitti adamsuu qofa. Isin hundaa miti. Isin hanguu kunuu fiduu dandeessa.
Maali obbali kharaas jalaa bade. Ati saamma guddatee jechuudha. Amma guddinaa fi tana maaltu waliif fidiyoo kharaas jalaa bade siin garsiisa yeeti. Nan garsiisni deemee fayyaadee. Hello. Hello. Abo. Mucaa lubbuu isaa yoo barbaadde magaalaa Direedhaa bakka malkaa jettutti nu kootu. Isa uumaata kan godhin anaa dhufa ammaan dhufa rakkoon qabu ni dhufa isa isuma inni tuqin bakka isuma. Harre ilmaan harre sanuuni ciciistanii mee mucaan qabdanoo. Himaa gaa isiniin baanaa bar. Tokkoo duru taphattamee kuteera. Tokkoo miti nama dila. Isin tokkoon keessan nama kuma tumuu hin dandeessanii. Humaa asuma waliin jiraami tumnus walumaan tumnaga. Nuti gosa guddaa takkaa gosa teenya namni daffaree hin beeku. Deemaati goda isaan jiranii baasaa fida. Dubbiin jajjabduudha duba nu qofaat deemee fida. Amma akkam jechuu barbaaddeeti. Jechuun atis wajji deemna jeeti.
dura abada. Ma guddinaaf tana maaltu wali fidiyoo kanas jala badsiin garsiisayee fi Nan garsiisni deemee fayyaade. Doktor akan. Tasgabbaa'uu tas birataa. Moo yaada tasgabbaa'uu ta'e. Lagi gabaabee. Doktor akan kenaan dokter. Tasgabbaa'uu ammoo gumaa rakkoon hin jiru. Mirmaraa xiqqashoonni fe'isaanii mirmaraa sanbooneeti maalirraa akka jiru ilaalla. Akkami silaa inni hedduu dhoowwanii bara akka malee dhoowwanii akkam jira silaa. Humaa lakkee humaa rakkoon hin jiru. Dafi rabbi dafi waan irra geenaaf himi. Amma mirmaraa Abbaa malee guddisee mucaa kana. humaa rakkoon hin jiru. Akkasimi.
Maali boo sa'a kana isaa dhufte? Oduu gammachiisaa siif qabadhee dhufe. Maali aduun gammachiisaan? Xiyyaa san iyyata akka keessaa darbeetiin dhufe. Awoo dhamaa ija nama keessaa baasuun oduu gammachiisaadha. Amma iyyaan keessaa darbeemi booda lubbuun irraa darba. Hayyee deem lubbuma baantu san irraa baasii yogguu dhuftee badhaasa qabda. Hayyee ammaan irraa baasee dhufe. Sa'a oduu gammachiisaan qaban hanjaasa. Doktor, jireenya addunyaa kun qormaataatti yerarra ana kan fadhe haa ta'u mucaan akkam jira? Tasgabbaa'u lakkii garuu hedduun gaddaa qaleen isaaf feeltee jira. Maal jechuudha maal jechuudha? Yaadatti maallaqa hedduutu akka nu gaafatan. Doktor, narraa fixe haa dubbisan maal jechuudha doktor? Dachoo guyyaa qaleen isaa lachuutu dalagaa dhaabee jira. Duruu maaltu furmaata doktor isin gubbaas rabbii jira rabbii fayyisaa natti himi waan ta'e maal jira doktor akkamitti jira? Asitti ilaalamuu hin danda'u biyya alatti miliyoona 3 si barbaachisa. Doktor maal dubbii akkanaatu doktor duma miliyoona 3 malee bayyuu miliyoona 3 duwwaan doktor firra keenyaa hin qabu miliyoona 3 sirraa fide duma. Tasgabbaa'u intis waan dandeenyu nu sin cinaa jirra isin nama gaariidha. Yaa doktor hayyee waan fayyaa ta'uti mucaa adiraa hangaan mallaqa kana godaan seenee bidiyoon fudhi adaraa ga'a naa eegamu ooi. Sufi waan maali qabu sufi. Darbi moo harkaa qabdus facaasi. Dhibbamu maaltu furmaata? Furmaanni jiru yoo jiraate fuula namaa dhaabbachuu qofa. Fuula namaa yoo dhaabbadhe isin dhaabbadhaa hangasitti if eegi manarraan bahiin manuma taa'e. Furmaata jiru walumaan barbaanna malee. Fuunam lamaan fuula namaa dhaabbannu anumaa dhaabbataa barbaadee waan rabbina kanneen gaan fidutti ati manuma teessee yoo na eede wayya. Lakkiin taa'anis waan biroollee dhabuu warra giilitti yaada qeetii waan jirtiin. Hayyee akkas taasus hin turiin ammoo wanta na dhaqiisii waan siin jaan furmaata irra geessirra gahi mana gali mana neeyi. Angaruu hangaan waan hin barbaade harka dhutti mana kin gahi. Yaa wanta na deemu. Hayyee taate. Hello. Abo? Dette vino kottu siin erga.
Boo maaliif kana turte? Eessa kana turte? Bar wayin dhageeffachuuf ture. Maaluma haasofte hogguu ati uumama dhageeffatta? Jechuun barsanii miti tun oduu gammachiisaadha. Boo gurbaa kijiba garaa nan guutiniiti caljiime. Wallaahi wabillaati kijibaa miti micaati dheengate tumta saniitu. Maalte? Kaleen lamaan isaa dalaguu dhiiseeti obboleessii isaa ganda keessa deemee sadaqaatti kadhachu jira. Maal afaan bantaa miti amma siin ergaati. Yoom dhiiga isaa xureessine gana dhiiga isaa xureessine malee obboleettii isaa san hogguu kararra liiluu jettu. Inni heddummaatiin namuma lama taa'aatiiti fuudhaati kaan bumannu darba. San booda isii san fuudhaati haramaa darba. Isa garuu waraqaa barreessaatiif isaaf ergaaf. Gizee inni fiigaa gara kaambii dhufe akka buutitti cafaqa ajjeesa. Maallaqa bakkaan raabdee si kan nuuf maskii jummaa jala taa'eeti marxoo afiiti karaa biteemi bakki maallaqa bilaa fitar kan jiru deema jala taa'e karaa biteemi. Awoo deemuun raabasha miliyoona jiitaa sanuu dhuftee mataa gubbaa naga bulsee deemme ija tanaa miliyoona sadii baasee gurgurtee dhuftee deemu kana mangisiin si gaafanna ija baasee gurgurtee sana haftu. Hello. Maali inni si birin jiru itti kanni haa. Muciyyoo fudhaati amma qixxaa karaa haramayaa deemaani. Ajajni gubbaa isin gakkanname isii achi geessaati inni yoo dhufe akka buutii cafaqa ajjiisa. Hanan! 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 Hanan!
taa'isa jiran. Wallaahi billaahi nagarre. Ni himta bakka lama asii. Wallaahi nagarre. Aboo ni himta moo. Haramaaya jiran. Akkasitti kunoo akkasii karaa haramaa gad dhufee mucootiin san akkasii barbaadu jira. Haala ulfaataa keessa dabarte. Ta'a akkanaatiin siin jaa. Amma wanni guddaan an godhuu qabu yoo jiraate takkaffaa maallaqaan arganne waan mucaasanitti hospitaala irraa itti baasu. Inni hospitaala jira isis dhabee harka namaa jirti. Rabbi bakka akkuma rabbiin dafee mucootana fuunee dafnee mucaasanis wallaahi waan hin jiruu fi waan hin dhiisu hedduun adda wallaalee jira. Abshir qalbii siin cabin sibiraan jira waan barbaaddu hunda. Haanuma jennu yaaboo namni takka addunyuma tanarraa namumaan qabuun dhabe isaan lamaan hin qabe isaan lamaan dhabe ati takkitti kunoo rabbiin biyya kana keessatti gaa nama gaarii na bira fide yeroo hedduu rakkadheetiin mucaa keenyaafis haleen dhukkubee nama gargaaru bira dhaqa nama hedduun dalagadhuu maal jaan akka waan dalagachuu dadhabee na doorsisuu turan. Meeqa rakkoon qabu naa kafala. Nam takkatti waan ulfaatu waan kaleensaa lamaan hin hojjettu biyya alaa geessanii yaaluu barbaachisaa miiliyoona 3 nu gaafatan. Maallanii waan guddaadha. Garuu rakkoon qabu fuula duraaf yaaluuf ni yaala.
ऐसा नवा पूरा हो गया ये पूरा नमस डॉक्टर को पूरा दिन दुरान था ने पूरा ना खत्म हुई से डॉक्टर Doktor Ali, oza kena di sana doktor. Sani miti. Wallahi itu sama kuda. Saya mau nas. Laki doktor, kerja kamu biar di sana. Aku nas. Walau doktor wallahi, वो कल दिन काम था तो भाई. Aku nas karena dia nanti. Kamu boleh cinta mana nih bicara saya tidak tentu gaya jawa. Doktor enyo. Doktor oza kena di sana. Aduh. Doktor kan dicerita wallahi awak tahu kamu kuda dene wallahi kamu kuda dene awak tahu doktor क्या बोला सामना लगा berapa aku doktor nanti nih Terus gempar kamu kan? doktor oh curah kayak sih doktor kayak gini marah sama dia berjalan oh dokter mari kami karawan kal dijawe kal आओ कहीं नाच करो मना देर ना कहीं